Kabajamoo fi jaalatamuu maatii YouTube chaanaal Furtuu App akkam jirtu? Nagaan koo kabajaaf jaalalaa lafa jirtan hundumaa isiniif haa ta'u jechaa har'a barnoota hedduu isin barbaachisuun isiniif qabadhee dhufe. Kan irra wajjin laallu Feesbuukii biizinasii garaagaraa nu hojjechuu danda'u akkamitti Feesbuuk peejii kireet akka godhannuun isinitti agarsiisa. Feesbuuk peejii kireet godhachuudhaaf jalqaba ofuma keenyaayyuu Feesbuukii noormaalii qabaachuutu nurra jira. Sababiin isaa noormaalii duraan qabnu irra dhaabannee peejii kireet godhachuu dandeenya. Peejiin noormaal Feesbuuk irraa garaagarummaa hedduu qaba. Asumaan wanti isin gorsu Feesbuukii yeroo fayyadamtan laayitii otoo hin taane noormaal Feesbuukii fayyadamaa. Sanammoo salphaatti pileestoorii irraa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Sababiin isaa aappichi firii waan ta'eef. Iddoo kana laayik gochuun anaa jalqabnu. Akkasumas obboloonni haaraan har'uma gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan sabskiraayib gochuun maatii kaatti dabalamuu hin dagatina. Barnoota barbaachisoo fi hedduu isin fayyadu asirraa argattu. Edda loogiin jennee gara keessaa seenneen booda fuula kanaa nuu fida. Kana booda peejii haaraa banachuudhaaf yookiin peejii haaraa kireet godhachuudhaaf bakka sarara sadii gara gubbaa jirutti kilikii goonee peejii haaraa banannaa jechuudha. Saroota sadii yookiin gubbaa isaarra jiran kanatti kilikii goonee peejii haaraa ta'e peejii sirrii ta'e viidiyoo garaagaraa salphaatti irratti maxxansuu kan dandeenyu banannaa jechuudha. Bakka sarara sadii kanatti kilikii goonee gara keessaa seenna. Sarfeesii akka kanaa nuu fida. Akkuma argitan jala isaarra peejii kan jedhutu jira. Kanaaf ol harkifannee bakka peejii jettu kanatti kilikii goona. Bakka peejii jettu kanatti kilikii goonee ammallee gara keessaa seenna. Bakka peejii irratti gaafa nuti cuqaasnu gaafa kilikii goonu akka kanatti fuulota akka kanaa nuu fida. Akka kanatti nuu fida jechuudha. Kanaaf nuti qarqara isaarra kireet kan jedhu bakka mallattoon pilaasii jirtu yookiin goona. Bakka pilaas jettu kanatti kilikii goona. Gaafa kilikii goonu akka kanatti kireet yuur peeji kan jedhutu barreeffama akka kanaa fuula kanaatu nuu fida. Kana dalgalala dabarsinee foormii isaa ilaaluu dandeenya yookiin geet started kan jedhu kanatti kilikii goonee seenuu dandeenya yookiin immoo daddabarsinee foormii isaa maal akka fakkaatu ilaaluu dandeenya salphaatti. Bakka geet started kilikii gaafa goonu fuula kana nuu fida. What is your name? Your name of your page jedha. Maqaa peejii keetii maal ta'uu qaba? Maqaa peejii keetii barreessidha. Bakka peejii neem jedhu kanatti maqaa peejii keenyaa barreessina. Maqaa peejii keenyaa gaafa barreessinu yoo barbaanne maqaa keenyaan yookaan immoo maqaa biraandii ta'e maqaa sirrii ta'e filannee barreessina. Fakkeenyaaf ani asitti maqaa isaa barreessa. Asitti maqaa isaa barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa asitti barreessa. Maqaa sirrii ta'e bakka kanatti dabarreessiniin booda next jennaan. Next jenneeni bakka kanatti immoo kaataagorii barreessina. Kaataagorii yookiin best describe chaanaalii keenya describe kan godhu ibsuu kan danda'u chaanaaliin keenya waa'ee maalii akka ta'e fakkeenyaaf waa'ee education yoo ta'e akkasumas aartii yoo ta'e entertainmentii adda addaa yoo ta'e bakka kanatti barreessitu. Education gaafa jettan education website jedhee isinii fida ofuma isaatiiyyuu waan isin jettan isinii fida jechuudha. Sarchi godhee isinii fida ofuma isaatii barbaade. Kanaaf irratti hojjechuu kan barbaadan yoo waa'ee aartii yookiin muuziqaa garaagaraa maxxansuudhaaf yoo ta'ate aartii kan jedhu irratti kilikii godhattanii irratti barreeffattu jechuudha. Kanaaf waan barbaadan asitti sarchi godhattanii waan isinii fidu waa hedduutu jira waan ta'eef irratti kilikii godhattanii barreessitu. Information technology kan jedhu fakkeenya jira. Information technology kaampaanii kan jedhu fidee jira. Asirratti kilikii gochuu ni danda'a. Ammallee akkuma kana kan biraa kan hin barbaadetti dabaluu ni danda'a jechuudha. Kan barbaadan fakkeenya muuziqaan inda biraandiidha. Muuziqaa fi biraandii adda addaa irratti dabaluu ni danda'a. Education kan jedhu kanatti kilikii godhee education website kan jedhu kanatti dabaluu ni danda'a jechuudha. Waan barbaadan akka kanatti hedduu isaatti dabalachuu dandeessu keessan faana kan wal fakkaatu jechuudha. Erga kanatti itti dabaltaniin booda bakka kanatti hanga sadii barreessuu dandeessu jechuudha. Hanga sababiin isaa namoonni kanaan wal qabatee sarchi gaafa godhan salphaatti akkasii baasu. Fakkeenyaaf aartii jettanii yoo baastan aartii inda kiraaftii shooppii kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf hedduutu jira jechuudha. Waan barbaadantu jira waan hedduutu jira waan ta'eef kana keessa waan barbaadan barreessitu. Erga kanatti tokkoon isaa barreessitanii kanatti barreessitanii itti hidhaatanii waan hidhaamu qabu itti hidhaataniin booda waan irratti hojjechuu barbaadaniin kan wal fakkaatu. Erga kanatti gootaniin booda kireetii jettuun kireet jennaani. Kireet gaafa jennee bakka kireetii jettu kanatti kilikii gaafa goonu fuula biraa nuu fida. Sarchi xiqqoo godhee fuula biraa nuu fida jechuudha. Akka kanatti nuu fida. Asitti finish setting up your page jedha. Peejii keenya keessaaf settingii barbaachisoo ta'anii isaan kuni jalqaba irratti jeneraalii jala baa'utu jira. Baa'uu jechuun waa'ee keenya yookiin waa'ee chaanaalii keenyatti kan wal qabate jechuudha. Waa'ee maalii akka ta'e waa'ee maalii akka hojjennu asitti barreessina jechuudha. Asitti barreessina. Akka barbaadan afaan barbaadaniin barreessuu dandeessu. Afaan Oromiffaatiin afaan Ingiliffaatiin barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bakka kanatti waa'ee chaanaalii keessanii wal qabatu barreessina. Isatti aanu kontaaktii kan jedhu kan jalatti kontaaktiiwwan keenya barreessina. Weebsaayitiin jira, iimeeliin jira, foon nambariin jira. Isaan kana sadan keessa kan barbaadan barreessuu dandeessu. Weebsaayitii yoo qabaatan weebsaayitii barreessuu dandeessu. Yoo barbaadan iimeelii barreessuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo foon nambarii yookiin lakkoofsa bilbilaa keessan barreessuu dandeessu jechuudha. Bakka kanatti kan liist goonu kontaaktii keenya. Itti aanee
Location kan jedhutu jira. Locationis akkuma kana locationii barbaanne asitti add gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf bakka add address jedhu kanatti kilikii godheen addressii barreessa. Fakkeenyaaf bakka address jedhu kanatti Itoophiyaa jennee barreessina. Sababiin isaa Itoophiyaa keessa yeroo taate Itoophiyaa sababiin isaa namoota Itoophiyaa keessa jiraniif faana akka inni wal nu qaqqabsiisuuf jechuudha kan Itoophiyaa inni barreessu. Akkasumas bakka siitii jedhutti fakkeenyaaf Addis Ababaa jedhee barreessu. Isin magaalaa keessa jirtan magaalaa keessan barreeffattu jechuudha. Kan jalqabaa irratti Itoophiyaa kan itti aanutti Addis Ababaa bakka poostal koodii kanatti Addis Ababaa yoo taate fi naannoo Addis Ababaa yoo taate 1000 inni barreessuu dandeenya. Naannoo biraa yoo taate garuu 00 jechuu dandeenya jechuudha. Magaalota poostal koodii hin qabne jechuudha magaalota biroo. Kanaan booda edda isaan kana sirreessineen booda next jennaan. Next jennaan jechuudha bakka biluu ta'ee jiru bakka next kanatti tunne. Fuula akka kanaa nu baasa. Salphaatti fuula akka kanaa nu baasa. Akka kanatti immeejii keenya irra kaawwanna. Suura xiqqoo profaayilii jala jirtu irratti kilikii goonee suura keenya irra kaawwanna. Fakkeenyaaf suura tokko fuudheen irra kaa'aa jechuudha. Suura keessan bakka jiru galaarii keessaa yookiin immoo faayila keessan keessaa bakka jiru irra kaawwattu. Kanatti suura irra kaawwattu jechuudha. Suura ofuma isaatii roteet godhee irra nuuf kaa'a gaafa nuti irratti kilikii goonu jechuudha. Kaameraa xiqqoo kanarratti gaafa kilikii goonu. Yoo jijjiiruu barbaadanis asumarra kilikii gootanii jijjiirtu suura barbaadanitti. Yoo suurri isin maxxansitan isiniin ta'e suura barbaadanitti irruma kilikii gootanii akka kanatti suura biraa suura haaraatti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Akkanatti kana jijjiirreen booda akkasumas baakgiraawundii isaa yookiin duuba isaa kana jijjiiruu barbaanne kaameraa isaa bakka ispeesii bal'aa kanarra jiru kaameraa kanarra gadi cuqaasne yookiin isarra kilikii goone baakgiraawundii itti fennaa jechuudha. Baakgiraawundii aappii kaanfaadhaan hojjechuu dandeenya, karaa adda addaatiin hojjechuu dandeenya garuu ammaaf akka kanatti fuula kana baakgiraawundii isaa kaa'aa jechuudha. Baakgiraawundii isaa kanatti keenyee imeejii isaa adda sirreeffanneen booda next ittiin jenna. Gaafa next nuti goonu fuula kana nuuf fida. WhatsApp kifaan ol qabsiisi jedha. Yoo barbaaduu baanne skip jennaan jechuudha. Yoo barbaanne immoo itti gootuu dandeenya. Kanaan booda invite godhi yeroota kee itti dabale jedha. Isas yoo barbaaduu baanne next ittiin jenna. Kanaaf fuula kanas akkuma jirutti dhiisnee danii goona jechuudha xumura irratti. Kanaan booda akka kanatti bifa sirrii ta'een peejiin gaarii ta'ee fi sirrii ta'e tokko banamee jira jechuudha. Kanaaf kana salphumatti iskiriin irra kilikii gochuudhaan irraa balleessuu dandeenya. Kana mallattoo X'tiin iddoo X'n jirtu kanatti kilikii goone kanarraa balleessuu dandeenya jechuudha. X'n peejiin keenya parsantii kanarra gahee jira jechuudha. Parsantii ta'e deemee jira jechuudha. Bifa salphaa ta'een banamee jira jechuudha. Kanaaf X kana kilikii gochuudhaan salphaatti peejiin baay'ee sirrii ta'ee fi gaarii ta'e akkanatti banamee jira jechuudha. Bifa gaarii ta'e kanaan. Kanaan booda bakka sarara sadii yookiin tuqaan sadii jirtu kana gadi tuquudhaan irra kilikii goone salphaatti yoo barbaanne idiitii gochuu dandeenya jechuudha. Idiit akshin batan kan jiru kanatti kilikii goone sitingii isaa keessa seennee akka barbaannetti idiitii gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf peejiin baay'ee gaarii ta'ee fi hedduu barbaachisaa ta'e akkanatti banamee jira jechuudha. Kanaaf bifa salphaa ta'e kanaan peejii kireet gochuu dandeenya jechuudha. Bakka xiyyaa kana gadi tuqnee peejii keessa duraatti deebi'uu dandeenya. Yoo barbaanne akka barbaannetti yeroo barbaanne peejii keessa yeroo feesbuukii noormaalii keenya irra seennee barbaanne immoo peejii irra seennee bifa salphaa ta'een kanatti itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Kanaaf bifa kanatti fayyadamaatii peejii sirrii ta'e banadhaa itti gargaaramaan isiniin jedha. Asumaan viidiyoo kana laayik gochuus immoo hin dagatinaa nagaan naa turaa yeroo gaarii viidiyoo biraatii walitti deemna.